dhiirti takka yeroo dubartii takkaa wajjin hariiroo jaalalaa keessa yookaan bultii keessa seenuu deemtu gaariitti bal'isee itti yaaduu qaba. Maaliif jennaan rakkina eega waan san keessa seene isa mudatu of qopheessuu qaba, wareegama kafaluu qaba jechuudha. Osoo itti yaadne akka tasaa bareedina gubbaa kanaan booji'amee miira adda addaatiin booji'amee yoo kana itti seenu ta'e booda rakkoon takka yoo mana keessatti isa mudatte intala tana akka dhiisee deemuu ta'a jechuudha. Ammoo dubartiin takka yoo dhugaan si jaalatte irra dibaa kana beektu dhuguma sanii si jaalatti. Waan hundaa abdiin dasarra keessee jechuudha. Yeroo ati dhiistee kan deemtu ta'e isii akkasitti abdii fi wanta sirra keessee dhiistee deemte humna siitii ol yoo ta'e jechuudha yaadni himachuus hin dandeessu. Humnaa ol yoo ta'e waan san himattee as yoo furmaatan arganne ta'e baay'inaan dubartiin gargari miira ishii to'achuu dadhabanii lubbuu isaanii kan baasan agarraa jechuudha. Osoo itti seenu dura murteessi. Eega murteessiteetti seente immoo wareegama achi keessatti mudatuuf obsaan hojii jiraachuu qabdaa jechuudha. Dubbiin tanuma teenyaaluma.